Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Kun chaanalii keessan chaanalii Dr. Naafi Argeetoo Official chaanalii itti mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa wayitaa argattanidha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan isin wajjin turu an Dr. Naafi Argeetoodha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Namoonni haaraan gama YouTube keenya dhuftan yoo jiraattan baga nagaan dhuftan nooraa isiniin jenna. Video baay'ee gadhiifneerraa odeeffannoo fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa kaafnee haasaa turreerraa yoo isinitti tole qofaa subscribe gochuudhaan maamila ta'a kaffaltii tokko malee jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan wajjin ilaallu dursa daqiiqaa tokko waan dubbadhu. Yeroo baay'ee fayyaa wal quunnamtii saalaa irratti dubbadhu namoonni baay'een keessan haaraas ta'uu danda'a. Fayyaa wal quunnamtii saalaa fayyaa keenya hundumaati. Kanaaf saalfii tokko malee fayyaan saalfiif qaanii waan hin qabneef dhimmoota kana irratti yeroo dubbadhu baay'een keessan akka hordoftan jechuun barbaada. Maaliif namoonni baay'een sababii saalfii irraan kan ka'e safuu jechuun irraan kan ka'e yeroo isaatti mana yaalanii dhufu sodaatan baay'een isaanii waan jiraniif. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin waan qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee duudaa ta'ee dhalachuu qaama saalaa dubartootaa. Dhugaa dubbachuuf keessiin kun keessii baay'achaa jirudha. Namoonni baay'een akka uumama waaqayyooti jedhanii amma isaan dhiibbaa garaagaraa irraan gahaa jiru argaa jirra. Egaa akkuma argitan qaamni saalaa dubartootaa qaawwa xiqqoo qaba. Yookiin immoo durbummaa kan jennu kaafnee kaasuu dandeenya. Haayimen namoota baay'ee biratti durbummaa jedhamee beekama. Qaamni saalaa dubartootaa yeroo tokko darbee duudaa matee yeroo itti dhalatu jira. Akkuma beekamu funcaanii fi gararraara jirti funcaaniidhaa fi garuu karaa lagumboo fi karaa wal quunnamtii saalaa karaa biraati jechuudha. Namoonni baay'een tarii hin beektan ta'uu danda'a. Akka kan dhiiraa miti jechuudha. Kanaaf uumama keessa namoonni tokko ijoolleen dubartootaa ijoolleen daa'immaniis ta'uu danda'a. Duudaa ta'e yeroo itti dhalatu jira. Kan akkamitti argina mana yaalaa yommuu dhufan namoonni baay'een waggaa 15 14 keessa dhufu 16ttis kan dhufan jiru. Maalidhaa laguu jeejiyaanii dhukkuba garuu laguun isaanii bakkeetti hin ba'u. Namoonni baay'een sababa kanarraa kan keessan kan isaan mana yaalaa dhufanii. Gabaabadhumatti maalidhaa qaamni saalaa dubartootaa duudaa yeroo ta'utti mallattoo akkamii agarsiisa akkamitti ofirratti baruu dandeenya kan jedhuu fi daa'imman tokko yookiin immoo dubartiin tokko durbi tokko gaafa laguun itti dhufu jeejiyaan xiqqoo mudhiin dhukkuba yoo ta'e dhukkubbiin itti dhaga'ama yoo ta'e garuu immoo dhiigni bakkeetti hin ba'u yoo ta'e kun mallattoo isaati jechuudha. Gama biraa yoo ilaalle immoo dhiigni gadameessa keessaa ba'ee naannoo qaama saalaa gara alaatti kuufamee akka dhiibbachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen daa'imaas ta'e dubartoonni tokko of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Baay'inaan namoonni baay'een pireediin isaanii waggaa tokko waggaa lama hin dhufne jedhanii waggaa 20tti kan dhufan jiru. Waggaa 25tti kan dhufan jiru. Waggaa 15tti kan dhufan jiru tuchee hin godhin jechuudha. Kanaaf of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dabarsuun barbaada. Maaltu fida kan jedhuu fi sababa garaagaraa immoo sababuma yeroo uumamuu qaama saalaa fi naannoo qaama saalaa irratti dhiibbaan tokko yoo jiraatu rakkoon akkasii nama saaxilamuu danda'a namni tokko jechuudha. Kanaaf yaaliin isaa hoo jira kan jedhuu fi yaaliin isaa maali yoo jenne yaalis baqaqsanii yaaluu salphaatiin kan inni yaalamu. Crochet incision kan jennu erga muramee booda ni hodhama qaawwi xiqqoo itti uumama. Tariitii abbaa manaa gara fuulduraatti ishee fuudhuufis immoo xalayyaan barreeffamuu danda'a yookiin immoo sartifikeetiin kennamuufii danda'a. Xiqqoo virginity irratti yookiin immoo durbummaa irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uu fi sartifikeetii yookiin immoo xalayyaan kun barreeffamee kennamaaf jechuudha. Kun immoo abbaan manaa sun booda akka lola irratti hin kaanneefis ta'uu danda'a. Kun maneejmentii isaa keessa yookiin immoo yaalii isaa keessa kan jirudha. Kanaaf keeziiwwan akkasii baay'achaa waan jiraniif namoonni keezii akkasii qabdan yoo jiraatan mana yaalaa dhuftanii hakiima keessan qunnamuun baay'ee barbaachisaadha. Yookiin immoo ijoolleen keessan rakkina akkasii qabu yoo ta'e maatiin illee ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatiinis immoo wal quunnamtii saalaa namoota hin godhe irratti waan baay'atuu fi takka cheekoof gochuun illee baay'ee barbaachisaadha dubartootaaf dhaamsa koodha. Kanaaf gabaabadhumatti duudaa ta'ee dhalachuun qaama saalaa dubartootaa kun baay'achaa jira, mul'achaa jira. Biyya keenya keessatti baay'inaan argaa jirra waan ta'eef yaaliin akka jiru gamanumaanis nu hubachiisuu barbaanna. Kanaaf dhaamsan isiniif dabarsuu barbaade kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. YouTube keenya share godhaa, subscribe godhaa.
namoota rakkina akkasii qaban yoo jiraatanis immoo quunnamsiisaa baay'ee isin jaalladhaa ulfaadhaa.